Humni raawwachiisummaa hooggansa keenyaa bara baraan dabalaa lafa qabachaa bu'aa qabatamaa galmeessisaa qormaatolee hin cabneen immoo xaxamaa yeroodhaa kara yerootti qabsoon keenya akka jabaatu gochaati kan dhufe. Kanaaf hooggansi keenya dhimmoota itti milkaa'ee fi dhimmoota qabatamaatti hojjete akkamittan hojjedhee itti milkaa'ee dhimmoota immoo ittiin qoramaa jiru kana qormaata kana akkamittan bu'uura irraa hiikee sadarkaa barbaadamutti ce'umsa barbaadamu fida kan jedhu kana yeroo hunda gaaffii hooggansaa jennu kaasee of gaafachuu danda'utu irra jiraata. Gaaffii hooggansaa hooggansi kun deebisuusaa waan dhaloota tokkoo duun taane waan dhalootota hedduu akka deebisuu hin dandeenye kan isa taasisudha. Kanaaf waan dhalootota hedduu deebisuudhaaf ergama seenaa hooggansa kanarratti kufe gaaffii hooggansaa deebisuudhaan bu'uura irraan uummata keenya ceesisuudhaaf hojjechuu danda'utu irra jiraata. Dhaloonni kun gaaffii hooggansaa deebiseera taanaan isa deebisee qixaan hooggansa barbaachisu kenneera taanaan jaalannus jibbinus uummanni keenya sadarkaa barbaadamutti hin milkaa'a. Ilmoon ilmoo keenyaa milkaa'ina bu'uura qabu keessatti itti fufuu danda'a. Kanaaf gaheen hooggansa kanaa is critical jechaadha. Baay'ee murteessaadha. So dhimma baay'ee murteessaa ta'e kana iddoon itti dhaabbannee madaallu of eeggannoo cimaa barbaada jechaadha. So milkaa'inoota argamaniin hooggansi kun of xaxuu jalqaba taanaan tarkaanfii tokkoyyuu fuulduratti tarkaanfachuu hin danda'u. Milkaa'inoota argate qalbiitti qabate humna godhatee ergama sila kaase kan dhaloota kana dhalootota taananiif waan bu'uura ta'u isa keessisuu danda'u san irratti xiyyeeffatee hojjechuu danda'utu irra jiraata jechaadha. Kanaaf itti gaafatamummaan hooggansa kanaa kan dhaloota kana bira darbu waan ta'eef sadarkaan dubbiitti ilaalluuf dubbiitti madaalu of eeggannoo cimaa kan barbaadu sadarkaan hojiitti milkeessinuuf hojiitti hojjennus kaka'umsa olaanaa fi kutannoo addaa kan gaafatudha.